jirtu jecha deebinee dhufneerra. Ani Dr. Dubboo Caalati. Har'a waa'ee akkuma mata duree irratti argitan waa'ee daa'ima uumamaan hidhiin baqaqaa yookaan immoo afaan gara olii baqaqaa ta'ee dhalachuutu irrattan waan tokko tokko keessattuu dubaroota umuriin isaanii reproductive age yookaan immoo umurii isaanii sa'aatii da'insa irra jiruu fi gara fuulduraatti illee kan karoora da'uu qabaniif baay'ee barbaachisaadha jedhee waan amaneef waa'ee daa'ima hidhiin baqaqaa kanarrattan waan tokko tokko isinitti himuu dhufe. Amma dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin tura. Egaa baqaqni hidhii kun baqaqa hidhii yookaan immoo afaan Ingiliffaatiin cleft lip jedhama. Baqaqa hidhii fi afaan gara olii yookaan immoo cleft palate cleft lip jedhama. Medical termiidhaani. Baqaqni hidhii kun dhukkuboota uumamaan daa'imman wajjin dhalatan keessaa baay'ee koomanii kan ta'edha. Common congenital defectidha. Baqaqni hidhii kun waa'ee mallattoo maaltu nama saaxilaa yookaan immoo rakkoon daa'imarra isaan gahu maalidha? Akkasumas immoo maatiin tokko maal gochuu qaba kan jedhutti otoo hin deemin jalqabamu waa'ee baqaqa hidhii kana akkamitti akka wanti kun uumamuu danda'u, maaliif akka haati takka daa'ima hidhiin baqaqaa maaliif akka dahuu dandeessu isarrattan fi haalatti uumama daa'ima micireen guyyaa fertilizationiitii kaasee haala guddina miciree irrattan waan tokko tokko akka hubannoodha isiniif ta'uuf isinitti hima. Maalidhaa? Haala uumama fuula irratti jalqaba fuulli namaa kan uumamu guyyaa fertilizationii gaggeeffamee kaasee torban 6ffaa hanga 8ffaa gidduutti immoo torban 6ffaa irratti fuulli namaa uumamaa jechuudha. Fuulli namaa kan uumamu torban 6ffaa irratti 6ffaa hanga 8ffaa gidduutti. Sunis caasaan fuulaa jira, caasaan fuulaa 5 wayii jira. Maqaan isaanii tarii maqaan caasaa 5 ni barbaachisaa ta'uu dhiisuu danda'a. Caasaan 5 walitti guddatee caasaa fuulaa uumaa jechuudha. Fuula namaa uuma naannoo fertilizationiin ga'ee guyyaa 6ffaa irratti. Fertilization yoo jennu I think ni beektu jedhee yaada. Yoo hin beekne garuu fertilization jechuun walitti makamuu sanyii kormaa fi hanqaaquu jechuudha. Sun walitti makamuun sun fertilization jedhama. Achi booda zaayigootiitu uumamaa jechuudha. Achirraa kaasetti guyyaan kuni. Egaa baqaqni hidhii kun kan uumamu yoo caasaan fuulaa 5 kun walitti dhufee fuula uumu kun otoo walitti dhufeetoo walitti otoo hin ta'in yookaan immoo walitti dabalamee wal bira hin gahin yeroo hafu daa'imti hidhii baqaqaa kun yookaan immoo afaan gara olii baqaqaan kun kan uumamu jechuudha. Haalli uumama fuulaa qaamoleen biraallee akkasuma yeroo gargariititti kan isaan develop ta'an yookaan uumamanii torban gargariititti guyyaa zaayigootiin uumamerraa kaasee torban gargarii yeroo gargariitti kan uumaman haaluma kanaani amma kan fuulaanan isinitti hime mata duree keenya kanarraatiin sababii wal qabatuufan jechuudha. Inni biraa waa'ee gosoota isaati. Gosoonni baqaqa hidhii kun gosa 2 qaba. Gosa 2 qaba. Innis unilateral fi bilateral jedhamu. Fakkiisaa isinitti agarsiisa yeroo tokko bilateral jedhamu. Unilateral jechuun baqaqa hidhii kallattii tokko qofa jechuudha. Hidhii yookaan immoo afaan gara olii kallattii tokko qofa yoo ta'e wanti sun unilateral cleft palate jedhama. Yoo immoo kallattii lamaan hin ta'e bilateral jedhama jechuudha. Yeroo tokko fakkiisaa isinitti. Isinitti mul'ata jireedha yaada. Unilateral kan jennu isa karaa bitaa kana kallattii tokko qofaan yeroo ta'u jechuudha. Inni karaa immoo harka bitaa kun bilateral yookaan immoo baqaqa hidhii kallattii lamaanii jechuudha. Hidhii kallattii lamaaninuu karaa mirgaatiinis karaa bitaatiinis yeroo ta'u bilateral cleft lip yookaan immoo cleft palate jennaa jechuudha. Yoo afaan gara oliitis keessa kan jiru ta'e jechuudha. Isa gosa saama kana hojjenne biraammoo faffaca'iinsa isaati. Faffaca'iinsi yookaan immoo epidemiology yookaan prevalence waan kanaa yoo ilaalle biyyootatti gargari. Wanti kun baay'inaan biyyoota Aasiyaa keessatti kumanidha. Keessattuu Indiyaan keessatti kumanidha. Aasiyaa keessatti waan
1000 kana jechuun daa'imman 1000 dhalatan keessatti daa'imni tokko hidhiin isaanii baqaqaadha jechuudha. Inni biraa immoo warra adii keessatti naannoo 2000 keessatti gurraachota keessatti baay'ee samoo insidensii isaa gadi bu'aadha. 4 in 10,000 gurraachota keessatti daa'imman 10,000 daa'imman kichuu 10,000 dhalatan keessatti daa'ima 4 keessatti wanti kun mul'achuu danda'a jechuudha. So maaltu nama saaxilaa hin jedhu wanti ijoon fi baay'ee barbaachisaa ta'e kan jiru asidha. Waan kana wanti kun baay'ee cleft palate fi lippiin kun duratti faa baay'ee rakkisaa ture. Ammallee wal'aansi baqaqsanii yaaluu waan kanaaf godhamaa jira. Duratti garuu baay'ee yaaddeessaa ture. So wanti nama saaxilu baay'inaan waan kanaan nama saaxilu hin beekamu. Adiyooppaatikiidha wanti kanaaf nama saaxilu. Haa ta'utii garuu wantoonni akka saaxiltoota isaatitti kan mirkanaa'an illee ni jiru. Isaan keessaa tokko dhukkuba sukkaaraati. Dhukkubni sukkaaraa hin to'atamin yookaan pure glycemic control anti jennu inni sun saaxiltuu waan kanaa tokkoffaadha. Akkasumas immoo ulfaatina garmalee obesity inni jennu sun illee dubartoota obese yookaan immoo borcii qaban keessatti wanti kun warra kaan caalaa achi keessatti ni ba'ata jechuudha. Inni biraa dubartoota waggaa 35 ol ta'anii ulfaa'an dubartoota older mother warra umurii isaanii erga siqee ulfaa'an keessatti illee wanti kun akkuma rakkoolee biraa rakkoon kun illee haayidha jechuudha dubartoota kaan caalaa keessatti. Inni biraa qorichoota qorichoonni tokko tokko kan yeroo keessattuu ulfi gara jalqaba torbanoota 12 gara jalqaba kan immoo first trimester kan nu jennu keessatti yeroo qorichoonni tokko tokko fudhataman waan kanaaf nama saaxilu jechuudha. Kun confirmed waan ta'edha waan ragaadhaan mirkanaa'edha. Keessattuu qorichoota gaggabduudhaaf fudhatan kan akka sodium valproate jedhaman jiru kan akkasiisun yeroo fudhataman akkasumas methotrexate qorichi jedhaman yoo fudhatame waan kanaaf illee daa'imni dhiibbaa qaqaa kun akka dhalatuuf ni saaxilaa jechuudha. Inni biraa maatii keessa yoo jiraate family history kan nu jennu haadha yookaan abbaa yookaan firoottan yoo keessa yoo jiraate wanti kun nama san daa'ima dhalatu sun keessatti illee carraan jiraachuu jechuudha. Fakkeenya haadha yookaan abbaa keessa namni tokko hidhii baqaqaa kan ta'u yoo ta'e carraan daa'imti sun waan kanaan qabamu parsantii 2 hanga 8ti. Parsantii 2 hanga 8ti jechuudha. So inni biraa rakkoo waan kuffidu daa'ima hidhii baqaqaa kana jenneerra ammoo rakkoo waan kun fiduu danda'a jettanii yaaddan sa'aatii xiqqaadhaaf sammuu keessan keessatti yaada. Yaaddaniittu. Wanta kana tilmaamuun illee salphaadha. Daa'imti kun hidhiin ishee baqaqaa yoo ta'e keessattuu kan bilateral amma isinitti agarsiise kana yoo ta'e rakkoo guddaa feeding irratti jechuudha. Feeding irratti jechuun harma hodhuu irratti baay'ee rakkatti. Akkuma beekamu daa'imti tokko yeroo harma hodhu hidhii isheen gara gadii fi gara olii fayyadamtee harma san qabatte waan ta'eef yeroo hidhiin kun karaa lachaniinuu baqaqaa ta'u feedingii yookaan immoo harma hodhuu irratti rakkatti jechuudha. Inni biraa infekshinii gurraa firree wanti kun ijoolleen ni saaxila. Akkasumas immoo haasa'uu irratti rakkatu jechuudha. Haasa'uu irratti illee baay'ee rakkatu ijoolleen waan kana qabani. Inni biraa social impact yookaan immoo rakkoo hawaasummaa yookaan maatiin illee stressed ta'u daa'imti sun illee eegee obbarii booda nama kaan irraa adda of baasa akka miidhamaa itti waan of lakkaa'uuf psychological impact illee daa'ima sana irratti ni qaba jechuudha. So maatiin maal gochuu qaba yookaan immoo keessayyuu dubaroonni umurii reproductive age yookaan immoo yeroo dahuu danda'an irra jiran kun maal gochuu qabu kan jedhu tokko fakkeenya waan kana baay'ee alkoolii faan illee alkoolii fi tambootuutun illee waan kanaaf risk factoriidha. Isiniin daballee jarri kun lamaan illee risk factoriidha. San lamaan yoo kan gootu ta'e dubarti tokko sa'aatuma ulfishii barame kaasee yookaan yeroo ulfaa'uudhaaf jirtu kaastee tambootuutu fi alkoolii kan dhugduu ta'e totaalii dhaabudha.
keessattuu torbanoota gara 12 kara jalqabaa waan kana dubartiin sun dhukkuba sukkaaraa kan qabdu ta'e dhukkubni sukkaaraa ishii baay'ee kontirool ta'uu qaba, to'atamuu qaba. Hordoffiin gootii sukkaara ishii karaa kamiinuu to'atamuu qaba. Inni biraa ulfaatina garmalee sanillee akkuma dura jenne ulfaatinni garmalee saaxiltuu tokko waan ta'eef isa sanarree ulfaatina san hanga danda'ameen utuu ulfaa'in ulfaatina san hir'istee BMI ishii sirreeffachuun dirqama. Kan biraa immoo waa'ee qorichootaati. Dhimmi baay'ee ijoo ta'e waa'ee qorichootaati. Dubartiin kamuu yeroo garaatti baattu keessattuu torbanoota 12 kara jalqabaa qoricha kamiyyuu otoo ogeessa fayyaa hakiima ishee hin haasofsiisin qoricha kamiyyuu fudhachuu hin qabdu. Kana I think dubartoonni baay'een ni beeku jedhee yaada. Warri hin beekne yoo jiraate immoo kana tasuma gochuu hin qaban. Keessattuu qorichoota amma an duratti kakkaa'isanii fi qorichoonni biraallee jiru. Qorichoonni tarii waan sasalphaadhaan fudhataman qorichi yeroo baay'ee faarmaasii dhumarraarree bitamanii fudhataman kan ulfa sanarratti baay'ee dhiibbaa qabaatan yookaan immoo tiraatojinii feektan jennu jira. Waan akkasii kana kan qaban waan jiraniif qoricha kamiyyuu fudhachuudhaan dura dubartiin tokko ogeessa fayyaa haasofsiisuu qabdi jechuudha. Inni biraa umuriidhallee umurii san dubartiin tokko umurii waggaa 20 fi 35 gidduutti daa'ima godhatte bareedaadha. Hanga danda'ameen 35 booda dubartiin tokko daa'ima yoo godhachuu baatte ni gorfama. So an biraa genetic counseling kan jedhamullee ni jira. Biyya keenyatti waan barame miti. Biyyoota biraa keessatti fakkeenyaa namni tokko maatii keessallee yoo jiraate abbaa fakkeenyaa abbaan kiyya otoo rakkoo dhiibbaa qaqaa kana qabaate ani carraan qabaachuu kiyyaa hammami kan jedhu haalatti jiinii kiyya ilaalameetu waan sannaa tilmaamamu jira jechuudha. Biyya keenyatti illee baay'ee baramaa miti biyyoota guddatan keessattidha inni. Inni biraa dubartiin ulfaa hordoffii gochuudha. Waan kanaaf hordoffii yoo goote qorichoonni ishiin dursitee fudhattu sunillee waan kana ni ittisa. Fooliik asiidii waan jedhamurree hin jira kan dubartii yeroo hordoffii fudhattu sun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef yeroo kamuu caala dubartiin hordoffii gochuu akkuma ulfa kaaniif gootu hordoffii gochuun barbaachisaadha jechuudha. Waan kana ittisuu irratti illee. Inni biraan wanti kun erga ta'e hoo kan jedhu tarii daa'imti dubartiin tokko daa'ima hidhii baqaqaa kana yoo kan deessu ta'e maal gochuu qabdi? Tokkoffaa gara mana yaalaa geessuu qabdi. Yeroo ammaa kana sarjarii waan kana hidhii baqaqaa sirreessuu kun ni jira waan ta'eef isaan bakka tajaajila kana itti argattu jechuudha. Malee dhiphinnii fi wanta addaa daa'ima san wanti jedhu hin jiru waan ta'eef wal'aansa akka argatuuf wal'aansa baqaqsanii yaaluu iilii akka argatuuf gara mana wal'aansaa geessuudha. Kanadha waa'een daa'ima hidhii baqaqaa'ee. Wanti isin hin gallee fi tarii wanti gaafachuu barbaaddan yoo jiraate komentii jalatti barreessuu dandeessu. Akkasumas immoo YouTube chaanaalii keenya warri haaraa taatan sabiskiraayib godhaa. Yeroo itti aanu wal agarraa fayyaa ta'a.